maali jirtan jaran akkami jirtan warri social media da hoyuma qabdanii miisin hundinuu Oromoon social media warroottan Facebook fayyadamuu fi TikTok fayyadamuu bikka lama baatee jirti. Tana keessa warroottan seeraan social media kana fayyadamuu fi warroottan hin fayyadamne fa'aa jira. Warroottan TikTok irra jiru nama muraasa yoo ta'e malee ati hoon waan bilas social media kana seeraan fayyadamuu jiru natti hin fakkaatu. Walumaa galatti social media keessattuu gamni TikTok suni media kadhaati jennaan. Media kadhattoota warra ibtadhabe warra akkasiitiif uumame wanni kun keessattuu TikTok hojii dhabeeyyiidhaaf warroottan hojii hin qabne warroottan akkasiitiif uumame yenneeti gamsanitti fudhanna. Hundaafuu keessaa haburraa kan jenna. Amma wanni irraa haasofnu amantii ortodoksiidhaatii fi bu'aa amantiin ortodoksii bu'aa buusuudha jirtuu fi buuste gartanii keessattuu egaa Oromoon nuti Oromoo kiristaana amantii ortodoksiitii eegattee waan kanaan as baate waa hedduudhaa jijjiirameesi fuuldurallee waa hedduudhaa jijjiiramuudha ta'a. Maaliif keessattuu siyaasaan uummata fiinxaaleeyyiidhaa tooni amantii tana keessa dahoo godhatteeti Oromoo tana miidhaa turte. Gartanii Oromoo keessattuu akkaataan isin itti miidhaa turte amantii tana keessa miidhaa turte jechuudha. Maaliif ani waan kana akkamitti namni keenya ilaamaan tanaan arkini naafuu hin galle. Waan kana turree jira kan inni irraa dubbachaa turaan ilaa waggaa dabre akkanallee dubbachaatiin ture garuu ammaan tana namni keenya if harkitanii jirtan. Maaliif uummanni amantii tana dahoo godhateeti lafarraa si dhabsiisaa beeka si dhabamsiisaa. Gartanii nuti akkuma amantaa musliimaatitti Oromoon teenya tan amantaa kiristaanaa qabdus dhayxeetuma bikka san kadhannaa siisan gaggeeffattee yookaan faarfannaa siisan gaggeeffattee deemti akka nuti itti beeynutti jechuudha. Garuu uummanni waan birootiif waan san godhe laal keessattuu hogga bikka takka dhayxan cal jettaniituma hin taa'inaa wahirra ija babaasa. Waa hundarra ija babaasuu danda'uudha qabdan akka fakkeenya shamarran tokko tokko hogga silaaltu jalaa gubbaa kana akkanatti taftee silaalte shamarran shaatirri jalaa gubbaa kaya kana gootee silaalte jechuudha dagga bas dagga waa hida ittiin laa sigaleemi takkitti silaalaan lammada ittiin deebitu waan ijji namicha sun siira buuf jechuudha. Kanaaf asirratti warroottan hayyee ittuma jirra maaliif Oromoo teenya tawalloo tanaatiitu nama dhabe. Asirra waan tokko jira Oromoo teenya tawalloodha. Wanni isin laaluu qabdan mootummaan ji'a lama ji'a sadiif ajandaa waan jedhamu tokko social media kanarra gadhiisa bifa taphaatiin bifa waan akkanaatiin akkuma amma dura Mansuur Jamaal gadhiisan ifi deebi'anii eenyu gadhiisan raachuu jaanii bineensa kolkolee warra shawaa tokko gadhiisan qocaa tokko gadhiisan sigaleemi maaliif Oromootu irra guddaanis jaalalatti fudhatti akkana ittanii soobina warroottan akkasii silaa dhugaadhaan Oromoo silaa tahanii gaafa walloon dhumtu kana maal godha sagalee walloodhaa taha jechuudha. Gartanii akka isaan itti isin soban raachuu bineensi jaaniin jettan bineensi jaaniin ka warra shawaadhaa amaartichi afaan Oromoodhaa dubbatu suni hidhufe amma ajandaan isaa kan lameefii jira ajandaa san sirnaan gaggeeffatee jira bocollata akka isaatiif kanaas hanga shawwade inni ajandaa isaa seeraan akka gaarii gaggeeffatee jira hanga ajandaa isaa san gaggeeffatu maal godha amaarri haala mijjeeffata gartanii amma wanni isin laaluu qabdan amaarri afaan Oromoo hin beekuu jaa namni keenya tokko kan amaaran beeyne nuti tolchineeti beeyna isin amma uummanni keenya kan shawaadhaa kun Oromoon shawaadhaa tun kan afaan Amaaraatiif afaan Oromoodhaa wal keessa laayitanii dubbattanii afaan Amaaraa isin dubbisanuu hin beektan dubbachuu
قروني جالت تندبتشو أفانا ما راخن قرتني أما إذا ما رأى شوارعوني ما أورمون شوارعوني أفانا ما راخن هي دو جالتن هي دو دبتشو جالتن أفانا ما أفان أورمو دو والقيزة لايتني دبتشو جالتن قرو أفانا ما را دبتشو إن بيتن قرتني وعليكم السلام أكا سمتك وعليكم السلام هانغا سمتك أماري خمال قدو إيقل وروتن تكا أفان أورمو راتو هندوبا نكوني غافا أمانتين غرغر باتو نوتي فارفنا أفان أورمو ديس غجيفة جويدن دينيا خجو وروتن دوران أفان أورمو مال أفان أمارا مالي أفان أورمو دا دبتشون فيني أماروتين أورميا خيسات دالتي قدتي amantiin ortodoksiidhaan oromoodhaatuun isaanirra achi baanaan afaan oromoo dubbachuu eegalan jechuudha. Warroottan akka yuutuubaraatiif kun hundi isaanii as bahanii dubbachuu eegalan jechuudha. Kuni waan kana isin godhuun keessan takka dhumaatii oromoo irra gaggeeffamtu bifa amantiitiin waan kana dhaaba. Amma wanni keessatti wallaggaa tana keessatti gaggeeffamaa ture waan akkasiiti. أنكنا فين جابر ولا قط أبيع أمارة كبديرة أبيع أمارة وان كبدو شوانيس أبيع أمارة وان كبدني تكتشو إفدوبة ديبي أتي إفلالا ونبني سنجو خانا بيور مالب أمانتي دهو قد أتيتي نبني سلابر بس ما أفان أمارة تنجر تخانو أفان ورمو دي فتشورة كبدابر سيقلا خانا فين وان تكتك أني وان سلا إسن أوي إسنك deemtaniin ani ifaan ifatti isiniin ja'a gartanii amma wanni kun asbahuun isaa takka du'a wallaggarraa illee hidhaaba gartanii ummanni bifa amantiitiin beeta kiristaana achi keessa dhaabbatee beeta kiristaana san keessatti meeshaa waraanaatiif kana heddummeeffateeti kan amantii gadin gad so neetwoorkiidhaatiitu xiqqishoo rakkoo uume dhiifama asirratti maal godhan hisaabni wallootis asuma keessa jira bar hisaabni wallootis asuma keessa jira asuma dubbii sharafaatuma gama sitti oofne jechuudha maaliif wanni oromoodhaatu walitti hidhata qaba akka amantiitiin yoo neetwoorkiin keenya tokkollee hin taane nuti oromoon musliimaatiif oromoon kiristaanaa yoo neetwoorkiin keenya gama amantiitiin tokko hin taane gama oromummaatiin neetwoorkiin keenya tokko maaliif oromummaadhaatiitu bikka takkatti waliin nu qaba waan ta'eef namu amantii akkatti fakkaate gaggeeffata garuu oromummaantu walitti nu qabdi waan ta'eef waan kanarraa dubbachaa jira kana akka gaariitti nu fudhadha siigaleemi ammoo isin waan kana dhiibdanii waan kana godhuun keessan hedduu waan gaariidha takka du'a wallaggarraa hidhaaba wallaggammaan tana lakkaa numaatiitu iffixuudhatti jira numaatiitu if galaafachuu jira garteemi achira dhaabbatteeti ilmaan isii kaifiisiitiin fixaa turte hagarteemi waan adda addaa wanni godhaa turte achira dhaabbatteeti hisaaba dhawatte jechuudha shawaanis achira dhaabbatteeti hisaaba dhawatti kana booda maaltu gaggeeffama amantiinis wanni hundinuu afaan oromootiin gaggeeffame jechuudha yommuu afaan amaaraatiin gaggeeffadhaa lakki isaan malee kan jettan taatan ummanni sun finxaaleeyyiin sun amantii isaan gadiin gaggeessan meeshaa waraanaa achi keessatti ol guurataniituma dhumaatii isin irratti labsan jechuudha. Amma wanni akkanatti isaan kana eeyyisiise maali? Wanni silaa nuti karoorfanne sun maaliif nurraa fashalaawaadha? Maaliif Oromoon amantii tanaan nurra achi baatiidha? Oromoon kiristaanaa maaliifidha? Bitamtoota tokko warroottan shawaadhaatiif kana warroottan haati amaaraa yookaan abbaan amaaraa kana afaan Oromoo dubbatuu jira. Isin Oromoo musliimaa maaltu waan kana keessa isin galcha warra jiru. Tolchee nu galcha tolchee. Akka gaariitti nu galcha. Sigaleemi akka gaariitti nu galcha jechuudha. Sigalee. Obsaame. Yaa Haysaan. Nu you are pour restauranten. Kom om du vill på outlet. Klockan 12.
Oh, hey. Hey. Nasi abarse. So, difam. Ammoo maaltu jira seetan warroottan amantii kiristaanaa tan ortodoksiidhaa tan oromoodhaa waan phenxeen ta'in phentee warra zeeta dibuu fi warra waan akkanaa kana wanni godhu waan ta'eef suni amantiidhaan jennuun abbaan fedhe amantiitti haa fudhatu ammoo amantiin guddoon ortodoksiidha. Tasila amaarriinis irraa iyyu tana maaliif oromoon kiristaanaa nurraa achi baati jee tabeekaa wanni jennuuti amantiidhaan tokko waan feenellee akka birootti wal dhabnu amantiin gargar nu baasuu hin qabdu jee tana amantii tana wanni godhatee nu keessatti wal dhiibatu kana jechuudha. Wanni tuni akka harargee keessallee rakkoo takka takkan uumamne hidhaabbata jechuudha. Siigalee yoo harargeen nuufi amaarri obboleeyyanii nuti waliin guddanne jee waan san godhuu baate. Siigalee ifi arsiirraa illee du'a dhaabe jechuudha. Yoo arsiinis nuti amantiidhaan tokko oromummaadhaa fi wannumaan kana kanaan adda malee nuti wanni dhaamtii isaan jaanii yoo didanii fitti fudhatanii fi isaaniitti fixan malee amma wanni kuni eenyummaa ifeetitti namu as deebi'ee jiran fakkaata. Uummanni sun akka isaan diina ta'an namu laalee oromoonis arkee baratee jiran maantana. Kana kanaatiitummaa akka walloo irratti labsamu taasisa jechuudha amma asirratti gartanii kanaafin amma waan takka takkaas wanni hin qeequuf kanaafi Jawaaroo maaliif calje'ee waan ja'amu gartanii amma aktivistoonni keenyaas beekaati waan kanarratti calja'an maaliif calja'an yoo dhugatti isaan ummata kanaa waliin hin jiraatin lakkaa isaanis oromoodha dheengadda oromoodhaaf falmataa turanii arra maaliif walloo irratti callisanii waan ja'amuufiin waan kana dubbadhe maaliif Jawaar callisaadha. Amma wartoon tokko bar Jawaarni dhukkuba bar wanni lakkii dhukkubni hin jiru dhukkubni tabiraa harkaani waan harkaa waa dalaga siigalee harkaani afaanii miti deemnu lool hin jenneen nuti Jawaar deemnu qabsaa hin jenneen walloodhaaf sagalee ta'iidha hanqasuma badhume bar hanqasuma siigalee afaan taatanii hin deemina tokko afaan hin qabdanii afaan taatanii hin deemina kanaaf Jawaar silaa ummata kanaa waliin wallootana beekaa yoo calje'ee akka isaan dhuman yoo irratti hojjechuu jiraatu malee yoo silaa waan kana keessa harka hin qabne silaa sagalee tahaaf jechuudha. Silaa sagalee tahaaf gartanii maaliif calja ni arka tolcheeti arka Jawaar jechuun namtichuma gaafa dheengadda wallagga dhumtu gaafa wallagga mormi irraa qalamu daansii godhaa ture sanii bar Jawaar akabirooti. Akabirooti namtichi mooduu amaarri achi hidhatee jiru walloon haayikattuu jee walloon dhaqeemi akkasimi moo Jawaaritiitu kabirooti moo Jawaaritiitu nama biroo ta'ee isinitti asbe mee Jawaar Mahammad biyyatti galuun isaa faayidaadha moo kasaara akka oromoodhaatti isin gaafadha bu'aan Jawaar buuse ni jira eega oromoon lafarraa dhumuudha. Eega balaa oromoo irra fiduudha bu'aan Jawaar oromoodhaa fidee ni jira asnuu haya akka waan Jawaar jannata isinii roobe tokkoon godhatina Jawaar biyyatti galuun isaa kasaara hacaaruu fuudhee kuchiise siigalee balaa sababa isaatiin qeeroo meeqaa dhabamate qeeroo saniif nama guyyaa tokko akka gumaan kan namuun goosisin Jawaar akka gumaan kafalamu nama hin taasisin Jawaar siigalee nama eedota isaatirraa dantaa hin qabne Jawaar eedota isaatirraa ollee eedota isaa warrootan isaa hojii deeman sanirraa warra dantaa takka hin qabne inni tiyyaan nabaasii qofa beeka Jawaar nama akkasiiti siigalee kanaaf amma inni biyyatti galuun isaa kasaaraadha malee bu'aan inni oromoodhaa buuse uuma takka illee hin jiru naatiitu isinitti hima jaalatanii jibbitanii. Haini yoo isinitti himanni hadhooti warroottan suuraa isaatiif kana kaayattan ni hadhooti fudhadhaa itti leequmsa ammoo asirratti ijoollee teenya tawalloodha suuraa Jawaar kaayattanii deemuun akka gatii isin kabalchiisu beekaa akka gatii isin kabalchiisu walloon akka walloodhaatitti suuraan Jawaar alaabaa hin taaneeti firraa laba kaayiiti sigaree jaalala isaa qabdu jala godhadhu sigaree. Jaalala isaa qabdu jala godhadhuuti suuraa isaa firraa baasite laba kaayiiti sigalee eenyummaa keetiin booni duraanuu isin oromoo tanaa wajji wal hin madaaltan naati isinitti hima oromoon
isiniin ifiyyaamti walloodhaan ifiyyaamti sigalee sodaa keessaniif ummanni 4 kiiloo san keessa tattaa'uudhatti jira sigalee sodaa walloodhaatii fi sodaa walloodhaatii fi garteemi amaarinuu achirraa ol deebi'anii 4 kiiloo san qabachuu sodaatan sigalee isin eenyummaa keessa waan isin beekaniifi garteemi ummanni nuu isinitti ol siquu sodaate isin ummata kilaash tokkoon garteemi ummata akka galaanaatitti deemu ofirraa deebisu nam tokko jechuudha sigalee eenyu wajjiinuu walqixa deemuu hin dandeessu ati arsiin isinii gad jira harargeen isinii gad jira wallagga isinii gad jira takkittiin isin warrummaan isinitti dhiyaachuu danda'u hin jiru hinaaffaadhaa fi sagalee isinii ta'uu didanii usanii taa'uu jiran hattan Jawaar mataa isaatitti qaba Jawaar mataan isaatu silaa dhugaa saniin nama Oromoodhaatiif nama Oromoodhaaf laalatu silaa ta'ee gabbeeti sarara tokko waa maxxansa hin goone Jawaaru mataan isaa akka isin sagalee harkattan hin fedhu sigala dhugaa saniin nama Oromoodhaa laalatu silaa ta'ee wahi barreessa garuu ni harka waan deemu jiraa ni harka beekaati calja maaltu na naqeedha gartee gaafa immoo rakkoon isa dhageessu na dhaqqabaadhaa jagaash dhaqqabaan na marsanii jaa natti marsanii jaa na dhaqqabaa ni iyya jechuudha nama meeqaatiitu wareegameetu isaaf jecha Oromoo meeqaatiitu wareegame garuu arra gaafa walloodhaa waa takka hafuura tokko hin baasne Jawaar gaafa walloo hiikkachiisuudhaa dhaqee gaafa walloo hiikkachiisuudhaa dhaqee qaxxitaa dhaqeeti walloon ablee itti hiiteeti gadhiiste isaa'u deemasi dhabama yaaniini dhiirtinni hidhatti malee hin hiikkattu dhiirti inni Harargee fi Arsiidha se uummata kolkolee suuraa isaatitti amanu kana walloo Harargee fi Arsiise Arsii fi Harargee qofaatiitu Jawaar akka Minilikiitti amana malee akka Minilikiitti suuraa isaa fannifatee deema malee walloon yoo akkam jaalattee nama kana wanni gooti malee itti amantu walloon akkanaa jettanii walloo akkanaa jettee suuraa Jawaar Mahammad fannifattee deemnaan siitiitu harka keetiin ifitti dheensin jedha Amaaraatiitu Amaara odoon ta'een harka keetiin rasaasaaf itti dhooyte sigala Harargee fi Arsiin ni jirti Harargee fi Arsiin isaan siidaadha isaan Minilik isaanii Jawaar Mahammad waan ta'eef isaan suuraa isaa fannifatanii haa deemanii maaliif bu'aan nu buuse hin jiru Jawaar biyyatti galuun isaa yoo kasaaraa ta'e malee bu'aan inni Oromoodhaa buuse hin jiru sigala silaa inni nama sammuudhaan yaadu silaa ta'e Oromootiyya hidhadhaa jee isaan hunda hidhachiisa ture gartanii dantaa siif hin qabu kanaaf akkanaa jettee isin Harargee caaltan Arsii caaltan Wallagga caaltan Shawaa caaltan takkittiin Oromoodhaa ta'e isinii dorgomtu hin jirtu gartanii walloo qofaatiitu ummata san warra xayyaara qabu warra taankii qabu warra meeshaa gurguddoo qabu san warra akka galaanaa deemu san isin malee kan firraa deebisuu danda'u jiru firraa deebisaa jirtan gartanii sagalee takka malee waa takka malee gargaarsa tokko malee akkanaa jettee walloo fi wallittiitiyya Jawaariin maa sagalee nuuf hin taane jettanii irrallee laalinaa irraanfadha isqeelota warrootan aktivistii OMN irraa dudubbachaa turellee irraanfadha isaan Tigree afaan Amaaraa dubbattu irraanfadha isaanillee gartanii silaa namni qalbii qabu sarara tokko gabbeeti waa maxxansa sarara tokko jechuudha silaa Oromoon akka Oromoodhaatitti gabbaateetti sagalee isinii taati Oromoon qalbii qabdu sagaleedha isinii taati warroottan kun TikTok keessa jiran sadaqa kadhattuudha nyaata rabbii achi keessa jiran jechuudha TikTok jechuun bikka itti waa kadhatan mootummaan ji'a 2 fi ji'a 3 dura
kana karaatu dhaati kana isin fidee gadhiise maaliif ajandaa uummatuu jira raachuun afaan amaaraa afaan oromoo haa beeku malee amaara shawaadhaati foon haadha koo maarree haadha koo jechuun oromoo hin seehin sigalee oromoo amaara harargeetu ni jaakkas sandaran tolchee mi'eessee siin jaa kuni ajandaa itti kanname gaggeeffachaa jira akkana gootu malee oromoo tana garteemi waan akkanaatiin sobuun hin dandeemu bifa kanaan deemi jaaniiti wanni godhan waan takka waan inni achirratti wanni godhe fidanii miidiyaa isaaniitti irratti gaafii fi deebii godhan jechuudha sigalee kolkoleen arsiidhaatii fi harargeedhaa abbaa jaalalaa jettee jala deemti abbaa jaalalaa jettee jala deemti shiivaaniin hindii waan taateef isii wama xiqqoo maallaqa itti darban jechuudha aktara gartanii shiivaaniin hindittii sun masaanuu taateeti deemti jechuudha gartanii masaanuudha isiin masaanuu mucayyoo teenyaa sana akkas taatee deemti gartanii filma san laalaniiti imma ijoollee teenya takkaas akkasitti waan san dalaynaa ja'anii deeman jechuudha kuni waan biltsiginnaa irraa kanname ajandaa biltsiginnaa irraa kanname raachuu mootummaadhaatiitu isinitti erge amaara afaan oromoodhaa dubbatu barraachuun shawaa ta'us amaara afaan oromoodhaa dubbatu akkuma ijoolleen takka waalaikum salaam akkuma ijoolleen takka isin ijoolleen muslimaa kiristaana ta'uu feetammoo maaltu amantaa keenya keessa isin galchee maaltu amantaa ortodoksii keessa isin galchee jaaniiti waan takka dudubbachaa jiran jechuudha afaan oromootiin maaliif ummanni sun nu keessatti haa dhalatanii malee haadhaa fi abbaan isaanii amaara eenyuuf iyyan abbootiilee isaanii tan gama jirtuuf Gondarii fi Goojjaam jirtuuf jechuudha maaliif oromoon tuni warra diqaalaa guddisuurraa tokko oromoon hammataadha hogga jaan bar maqaa badaadhaa bar maqaa fokkotaadhaa bar oromoon amma maqaa fokkotaa akkanaa kana waan gaarii godhattee fudhatti hammataadha hogga jettu akkamitti diqaalaa hammatta akkamitti diqaalaa guddifachaa hogga jettu oromoon diqaalaadhaas ni guddifattee jechuu bar wannummaan oromoo tana gargar facaasee akka oromoon takka hin taane godhe maali wannummaan tigree takka godhe akka tigreen takka taatee deemtu godhe maali tigreen nama isii hin ta'in hunda isii of keessaa baasteeti achi darbitee jirti waan tigree ta'e qofa walitti qabattee teessi oromoon garuu hammataa dheetteeti diqaalaa amaaraatii fi diqaalaa tigreedhaatii fi diqaalaa waan adda addaa hunda walitti fudhattee teessi jechuudha sigalee maqaa fofokkotaa akkanaa kana nama keenya ka oromootii deemaan guddifachaa jechuun maqaa fokkotaadhaaf irraa jijjiira maqaa kana maqaa oromoon guddifachaadha oromoon guddifataadha oromoon hammataa no oromoon diqaalaan hammatu oromoon balaa qalaa hundan hammatu oromoo iyyuu hammate namuma isaa qofa hammata tigreen maaliif guddifattaa hin ta'in tigreen maaliif waan akkasiisanii hin fiyyaamin gartanii hin jiru waan akkasii kanaaf kitaaba raachuutiin hin deemina raachuun amaara jaalattuu jibbituu sigalee wanni na gammachiisaa ni beetanii wanni na gammachiisaa keessattuu akka baqalawaatitti magaatana dhiirti tokkos aaruu dandeessa dhalaan takkaas aaruu dandeessi ammoo dhiira tokko gammachiisuu danda'a dhalaan takkaas gama siifiitti sharafattee paaxeedhaan dha'uu dandeessi wanni baqalawaa gammachiisaa ni beeta baru kanaaf hin oggoogaa Mahammadoo maaltu isin gammachiisaa isiniin jedha sigartee wanni na gammachiisa addunyaa tanarra akka baqalawaatti dhiifama tan hoggaan hin jiru dhiifama akka baqalawaatti naa akkana taa'ummaas wanni hin arkuu fedhu intalaanin an hiike yookaan jaartiin an hiike yookaan hambaanarraa hafe garteemi kaambassaa tarrafoon tarrafiraa fi jibida maal jaanimi namitti an hiike dhiira isiidhaa wajji deemu arguudhaan na gammachiisa dhiira biraa
isiidhaa wajji deemu arkuudhaan na gammachiisa. Maaliif seetan ni beektaa? Hambaa kiyya namni isaa nyaatu arkuun hedduu na gammachiisa jechuudha. Gartee maaliif? Lilmi aannan taniin ani isiidhatti na eesan garteemi namtichi sun isaa waan kiyya san dhugu anaa akkanatti taa'u garteemi isaa akkasii dhugu arkuun hedduu na gammachiisa jechuudha. Lilmi aannanii tanu kaan isin joogaas ni agaru. Gartee amma faateen takka takkaas garuu dhiirti waan akkasii san hin qabdu. Dhiirti garuu ifiin booni warroottan akkasii sun ifiin booni amma tokko tokko akkamitti jaartiitii wanni godhaa no si gammachiisuu qaba. Si gammachiisuu qaba teessee gartee akkana teessee boontee waan sirraa hafe namni itti fayyadamuun yookaan taa'ee nyaachuun si gartee nyaata ati saanaa guutuu nyaattee quuftee sirraa hafe tokko gartee nama jaalattuun kan itamu kam kuni bar oduu ati itti yaamin dhufee bar bakka nagaan dhufte si galee oduu ati itti yaamin dhufe ammoo ani kana taa'ee Maammadoo Abu Mazraa naa nyaata ani irraa nyaadhe isaa taa'ee nyaatu ija kiyyaan arkoon ija kiyyaan laalee wanni joon hedduu na gammachiisa. Jaartiin ani hiike garteemi isaa waliin deemu arkuun hedduu na gammachiisan hedduu naa lubbuun jiru akkanatti isaa taa'ee laaluudhaan gartee namni sun ammaas jaartii abaluu yaamamti jaartumatti yaamamti malee maqmaqii yaamamti malee bar maqaa isaatiin hin yaamamtu bar. Inninis isii isaanii wajji bar hin deemu karaadha. Booneen deemu bar karaa. Booneen deemu bar. Hadhokatee deemaa bar waalaikum salaam. Gartanii maaliif shufeerri ana waan ta'eef kaa shufeertichi guddaan anaaf. Waalaikum salaam. Shufeerri ana waan ta'eef hedduu arkuudhaan fedha waan akkasiisan. Ittiin hin boonaa bar. Laal. Waan narraa hafeen deemaa bar. Jechuun shamiza tokko haati uffattee garteemi nama tokkotti kannite garteemi. Akkas jechuudha. Sagandaan jechuudha bar. Sigalee warroottan akkasii sun inumaatu isin nuti teenye akkanatti isin arkuu keenyaaf hedduu gammanna. Hedduu gammanna dhugaa rabbi wallahi hedduu gammada. Maaliif akkana taa'eetiin waan ani irra dabre garteemi. Waan ani irra dabre ati sanuu akka wanni irraa jala deemuu akkana jechaa hedduudha na gammachiisa. OMN saba OMN bar waa likkiin jiru bar. OMN yoom badanii beektaa eega Jawaar istiidiyoo Ameerikaadhaa san gurgurate garteemi eega suma boborjin isaatis kotee bar. Eega isqeelota abeeon kunis Tigreedhaaf sagalee ta'uu eegalan eega suma bar. Amma Jawaarii ma walloodhaa sagalee ta'uu gartanii hin jiru. Jawaar takka hafuuraan baasu hafuur takka. Awwan nun arrabsinii haye gurba ati waan leencarraa fi nyaachuu jirta moo akkami? Waan leencarraa fi yoo nyaachuu jiraatu taate gartee infirraa dhiisiiti. Waan namuu hin tuqin deem fudhadhu deem dafiiti dhugaa rabbi. Haye aannan namtichi lilmeedhaan itti naquu ture sanaatti dhuguu jirta jechuu bar. Nakka habiibi. Sii galee? Ati aannan leencaa isii keessatti hafe dhuguudha jirte jechuudha siriinjiidhaan. Tufitti dhiisi bira deemiti haaree fudhadhu. Deema haaree fudhadhu. Hayi. Eega Jawaar goota dhugaadha. Bar gootummaa isaan dinnee bar namuu gootaa bar. Gootni walloo achi hin jiru isin jedhe gubii gati.
gubii gati goota jechuun nama Oromoodhaaf rifatu santu goota si galee ammoo wanni isin gootan ijoollee teenya tan amantii ortodoksiidha hedduu waan ajaa'ibaati gootan galatooma bikka kanatti hedduudha isin deeggara maaliif ummata kana miila jalaa fuutan lubbuu Oromoodhaa tabaatullee seef gootanii jirtan duraan silaa waan kana yeroo dheeraadhaaf irratti hojjettanii Oromoon akkanatti hin dhumtu hedduu akkanatti hin dhumtu gartani amma garuu du'a Oromoo irraa oolchitanii jirtan wanni amaarri kanatti iyyuu maaliif akkamitti wanni kun nurratti beekamaadha ka afaan Oromoodhaa hin dubbanneetiitu ka afaan Amaaraa dubbatu duraan gartee amma Oromoo ta'ee as ba'e nuufi Oromoon tokko amantiinis keenyaas tokko jechuudhaan warra musliimaa wanni isaan naquun jiru lakkii nu naqa tolchee nu naqa Oromummaadha walitti qabna nuti amantiidhaan adda taanus Oromummaa walitti qabna tolchinee si galee kanaaf wanni isin godhuu qabdan ammallee deebi'aati irratti hojjedhaa keessattuu uummata keenya ka shawaadhaa Wallaggaa fi Shawaa fi kana keessa waan akkanaatiin akka gaariitti ofirraa eegaa amantiidhaan nuti tokko jaanii shira adda addaa achi keessatti isinitti hojjetan sababa sanirraa ka'ee gaddaafaa isinirraa hafteetiitu hawaasa keenya ka Arsiitii fi kan Harargeetii fi kanaaf dhaqa gartanii kanaaf gabbaa hati irraa dubbadhaa wanni kun ammaan tana as bahuun isaa hedduu waan gaariidha hedduu waan gaarii hedduu gartanii waalaikum salaam ani hedduun gammade maaliif akkanatti numaatu dammayxanii farqu Oromoon tan kiristaanaa tuni amantii siisan gaggeeffachuudhaaf achi dhayitii bara gartanii garuu ummanni amantii san gaggeeffachuudhaaf hin dhaqu siyaasaa isaanii itti tolfachuudhaaf meeshaa waraanaa achi keessa ol naqachuudhaaf achi dhaqan jechuudha ummanni nyaapni yookaan fiinxaaliyyiin yeruma hundaa'u siyaasaa isaanii bikka amantii tanatti gaggeeffatan yeruma hundaa'u achi keessa gabbaati wanni hundinuu Oromoo teenya qofaatiitu Oromoo teenya tan amantiin ortodoksii tan kiristaanaa tana qofaatiitu wanni siya naabza saamee yes gartanii ummata keenya kan amantiin wanni kanaatiitu amantii isaa sirnaan gaggeeffata tan amantii kiristaanaa yookaan ortodoksii tana jechuudha warroottan Amaaraa amantii gadi hin gaggeeffatan isaan waan birootiif deeman kanaaf ijoollee teenya waan kana jabaadhaati irratti hojjedhaa ammoo walloon akka walloodhaatitti garteemiin wal cinaa dhaabbadhaa Oromoon tuun isinii sagalee ta'uu baattuu irra ilaalina takkittiin Harargeedhaa takkittiin Arsiidhaa takkittiin Shawaa takkittiin Wallaggaa isin hin geessu maqaa keessaniin tattaa'u jira nuti hundinuu gartanii nuti hundinuu maqaa keessaniin tattaa'u jira silaa isinirraa rifatee Jawaar Maammaduu waan tokko poost godhe hin goone ninu akka waan harka keessaa qabu na fakkaata tana numaan ja'a abbaan fedhe hamtutti haa fudhatu feetu wanni itti fudhadhu tana numaan ja'a silaa dhugaadhaan nama Oromoodhaa rifatu silaa ta'ee wayii gadhiisa Jawaar yaa dhukkubaa Jawaar fayyaan qabu wanni dhaamiti akka waan ati irraa doktara taatee wanni taatee asii achitti gartuu ummata yoo morma muran udaa mul'atuu dhiidu abaluu ni dhukkubaa abaluu kanaa ja'a no dhugaadha yoo Oromoodhaa kan wanni godhu ta'e haa wanni godhu kasaaraadha Oromoodhaa fide malee bu'aan inni Oromoodhaa fide hin jiru Jawaar biyyatti galuun isaa Hacaaluu kochiise qeeroo meeqa kochiise gartanii silaa bikka Hacaaluun du'u sun Qamar Yuusufii du'a
harargeen tun beeka gogga abshaa laabar shaatiraa bar ummata shaatiraa bar hin nyaadhamtu garte ummata shaatira hin nyaadhamne laal harargeen ummata halaala waa argu jechuudha harargee jechuun ummata manaama ati agarte si wajji arkuu danda'u raayii tokko bar bilaa alee mutatawwiriin bar isinii unqawweedhaa waliin beeni malee ummata keenya harargeedhaa ummata bar manaama namni manaame bar deebi'ee bar manaama san manaamee fi manaamni keessan akkana fakkaata jee itti himu bar siigale kanaafin jaa'u gogaa manaamaan ani manaame naa hojii manaamuudhaaf yaadina koodiin jalaa jijjiira harargeen dandeettii kana ni qabdi manaama tokko yaabalu manaama inni deebi'ee bar manaama san manaamee kataa'ee namaa himu garta hay soo manaamaa nama manaame eenyuutu himee jedha ummata kanaati ummata halaalatti fagootti waa argu jechuudha kanaaf jara keenya wallootiyya bikka jirtanii garteemi ibcinaa dhaabbadhaa oromoon tiktok seentee jirti raachuu faadhaa wajjin raachuun isinitti ergame siigalee isinitti ergame ji'a lama ji'a sadii dura tolfamee meekaap godhame wanni hundinuu isinitti ergame akkuma masarattan jechuudha qayya godhannaa akkanatti oromoon qayya godhatti akkanatti intalti oromoodhaa hogga heerumtee jaarsa akkana qayyatti jettee aaraa hudduu jalatti ol aarfatan tokko achirra fiddee agarsiisuu turte wanni sun hundinuu ajandaadha gaafa wanni waan akkasiisaniin gabbahan akka isaan oromoo miidhuudhaa deeman beekuu danda'uudha qabdan gartanii akka isaan oromoo miidhuudhaa deeman beekuu danda'uudha qabdan jechuudha siigalee akkasii walloon rabbi isin cina haa jiraatu gartanii ammoo waan takka akkana jettanii maxxansina waan rakkina isinirra fidu tokko gartanii akkana jettanii maxxansina madoo teessan maxxanfachuu dandeessan waan silaa gootanii waan takka galmeessitan waan bikka takka dhooytan akkana jettanii maxxansina sooshaal miidiyaadhaan fidina akkana jettanii keessaa walitti hima keessaan jechuudha tana godha rabbiin isin bira haa dhaabbatu akkana jettaniif duuba hin deebi'inaa duraanuu isinii gartanii ummata if duuba deebi'uu miti isinii ummata if dura deemuuti rabbiin dandeettii rabbi isinii haa kennu ammallee kan wareegameef rabbiin jannata haa kennu gartanii Maamadu Abu Mazraadhaas dhaqaatii itti hima gabbaatii sagalee tahaa jahan itti hima kolkoleecha keessa iyyitu tiktok ganda kadhaasanii wanni taatuus yoo harargeedhaa yoo walloodhaa sagalee taata walloodha sagalee tahaa jaati itti hima wanni isin qaanfattanii jiru dhukkeetti kaasaa oromoo naannoo feetee haa taatu wallootiyya oromoo naannoo feetee haa taatu dhukkeetti kaasaa likkii galcha anaatitu isinitti hima likkii galcha takkittiin isii hayaay malee lakkii hin jettu isin nu ol jirtan maaliif jennaan isin warra hidhannoo qabure warra hidhannoo hin qabne bar warra waa takka illee hin qabne bar warra hidhannoo hin qabne kun beeruma dhalee ulmaa ciisuu fi nuutu tokko bar dhiira jechuun dhiirti hidhannoodhaan tolti dhiirti hidhannoo hin qabne jooharitti qabi beeruma dhaleetuma ulmaa ciisu ilmoo cinaa ciisu jechuudha bakka reefka ciisu jechuudha kanaaf nuti isiniin dorgomuu hin dandeenyu waan isin nuun jettan haya jechuu malee hayyamuu malee akkasi yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa nuu taha okay nageetti gaa dalagaanis geessee jirti yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa nuu taha aboo caalaa walloodhaaf sagalee ta'e gurba walloodhaaf sagalee ta'e si galeemi eegaa walloodhaaf sagalee ta'e walloo tana malee bikka bira akkana jettee wanni hin je'in oolmayni keenya walloo bira haa ta'u walloodhaaf sagalee haa taanu akkasii yeroo gaarii fayyaa yeroo gaarii nu qabaadhaadha isiniin jenna warroottan mana albaatanatti aartan dhiifama gaa achumaanuu
yeroo gaarii qabaadhaa.